Akkuma beeknu waggoota 10 dura Ameerikaan Iraaq meeshaa waraana dimshaashatti addunyaa galaafatu qabdi jettee himatte. CIA'n dhaabbanni akka addunyaatti basaasummaa irratti jabaa jedhamuun beekamu Iraaq meeshaa waraanaa dimshaashatti addunyaa galaafatu qabaachuu isiitiif ragaa qabna jedhe. That Iraq has got weapons of mass destruction. Not that I'm a fan of Saddam Hussein. I know that he may not be a very good practicing Muslim. But what right does... Ani deeggaraa Saddam Hussein miti. Tarii inni muslima gaarii ta'uu dhabuu mala. Haa ta'u malee Ameerikaa irra namni dhimma Iraaq irratti haqa qabu isa. Ameerikaa UK dabalattee biyyoota lixaa waliin ta'uudhaan Iraaq irratti waraana labsite. Sababni isaanii ammoo Iraaq meeshaa waraanaa dimshaashatti addunyaa galaafatu qabdi kan jedhuudha. Waggaa darbee akka gabaasa dhaabbata mirga namoomaatti oduun meeshaa waraanaa sun gabaasa kijibaa ta'ee argame. They said it was a fabricated report. So much so that Tony Blair, the previous Prime Minister...